Hayyee hordoftoota keenyaa har'a immoo yeroo dargaggummaa keessanitti akka milkooftaniif kan isin gargaaru qabxiilee ijaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Kana qofaa miti maal gocha kan qabne illee viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Yeroo ammaa kanatti dargaggeessa yoo taate laatte carraa gurguddaaf jala dabarsuu hin qabdu. Garuu namoonni baay'een kana ni qisaasessu. Yeroo qarshii fi humna isaanii wantoota isaanii fayyadan irratti erga qisaasessanii booda gaafa umrii isaanii darbe gaafa dargaggummaa isaanii harkaa dhume kan yaadatanii kuni akkasii ta'u eeyyamuu hin qabdu. Yeroo dargaggummaa keessatti wantoota gochuu qabdu keessaa ijoo kanneen ta'an kanneen daandii milkaa'inaatti karaa siif qulqulleessan ja'a kan ta'u waliin ilaaluudhaaf jirra. Yeroo booddee akka gaabbiidhaan guutamtee booda kee gaafa laaltu ani maaliin dabarse yeroo dargaggummaa keessatti maaliin hojjedheettee akka hin gaabbine kan si taasisu viidiyoo kana qabadhee siif dhufeera. Dhugumatti viidiyoo kana ilaalte jennaan jireenya kee akka itti fooyyeffattu baay'een abdii irraa qaba. Akkasuma immoo waggaa 10-15 fuulduratti gaafa of duuba deebitee ilaaltu yeroon waggas dabarse suni yeroo gaarii ture jettee akka ati itti boontu kan si taasisu viidiyoo sii qabadhee dhufeera. Hundi keessanuu akkam jirtan warra nan beekneef maqaan koo Seenessaa jedhama. Saayibar Sekuritiii Baankii Oromiyaa jedha. Seenessaa Boodkaastiidhaaf warri haaraa taatan laayikii fi sabskiraayibii gochuun viidiyoon akka kanaa namoota baay'ee bira akka ga'u nu gargaara. Eegarsi keessaniif galmi keenya guddaadha. Wantoota ja'a yeroo dargaggummaa kee irratti xiyyeeffattee hojjechuu qabdu keessaa tokkoffaa irratti kan waliin ilaallu ogummaa horachuu irratti xiyyeeffachuu. Manni barumsaa beekumsa siif kenna. Ogummaan garuu qarshii siif fidaa wanti jedhamu tokko hin jira. Maal jechuudha seetanii? Yoo hubattee ilaalte namoonni dureeyyii fi milkaa'oo ta'an addunyaa kanarratti nuyi arginu barumsa qofa irratti hin xiyyeeffatan. Ogummaawwan galii gurguddaa argamsiisu garagaraatti irratti xiyyeeffatu. Dhugaadha ani barumsi hin barbaachisu miti kan jechaa jiru. Osoo hin baranne mas lanuu asii iyyuu hin geenyu. Garuu barumsi qofti gahaa miti. Ogummaawwan yookaan iskiilii qarshii nu argamsiisuu danda'an xiyyeeffachuun barbaachisaadha kan jedhamaa jiru. Ogummaawwan sun immoo maaliifadha yoo kan jedhamu ta'e tokkoffaan koodii kompiitara barreessuu. Koodii kompiitara barreessuun baay'ee waan salphaatti akka isinitti fakkaatu. Meeshaaleen elektirooniksii kaalkuleetarii irra qabee haga bilbilaa, taabileetii, piisiin hundi isaaniitu kan dhufan koodingii irraa. Kompiitara piroogiraamingii waan salphaa miti. Kanaafuu kompiitara piroogiraamingii irratti baay'ee xiyyeeffannee hojjechuun qarshii dabalataa illee akka argannu nu taasisa. Jireenya keenya gara fuulduraatiif illee hundee nuu ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni kana dura koodingii irratti baay'ee hojjetanii fi har'a addunyaa irratti agarru baay'een isaanii dureessonni 110 keessa jiran yoo ilaalle baay'een isaanii warra koodingiidhaa dhufu. Elon Musk yoo ilaalle Elon Musk waggaa 12ffaa isaatti koodingiidhaan geemii hojjetee $500 kan gurguru. Akkasuma Mark Zuckerberg illee geemii xixiqqaa maal hojjechaa ture. Abbaan amma Facebook, Instagram fi WhatsApp hojjete kun jechuudha. Isa qofa miti. Bill Gates illee Microsoft kan hojjete bileenarra addunyaa kanaa yeroo daa'imummaa isaatti yeroo dargaggummaa isaatti manaa ka'ee toni kompiitara waan hin qabneef gara mana hojii tokko deemee amma isaan biiroo seenanitti halkan sa'aatii 10 amma sa'aatii 2tti shaakalaa ture. Iddoo isaan amma jiran immoo kanuma waliin agarruudha jechuudha. Kanaafuu koodii piroogiraamingii iskiilii kana barachuun ittiin hojjechuun qarshii dabalataattis nu argamsiisa. Gara fuulduraatti immoo jireenya keenya milkii barbaannu sanirraa akka geenyu nu dandeechisa jechuudha. Kana bichaa miti. Lamaffaarratti immoo hojii gurgurtaatii fi daldalaa. Hojii gurgurtaa fi daldalaa namoonni lootarii naannessu irraa ka'anii toni biyyuma keenyatti iyyuu abbootii qabeenya gurguddaa ta'an ni jiru. Kana namuu walii shakku. Gurgurtaarra namoonni iddoo gurguddaa ga'anii akkatti dhufanillee waan beekaniif yoo kufanillee hoggasuma deebi'anii ka'uu danda'u. Namoota akkana keessaa namoota yaadadhu Giraanti Kaardoon fa'aa yookaan yaadattan bileenarri Giraanti Kaardoon jedhamu ji'a 3 keessatti biizinesii miliyoona 10tti ijaaramu lafaa ka'ee ijaareera. Innis maal fayyadameeti? Iskiilii gurgurtaa qabu irratti fayyadamee ture. Namoonni iskiilii maarketingiidhaa fi seeriidhaan iddoo gurguddaa ga'anii jiran kan akka Paatrik Beet Daavid fa'a. Ogummaa gurgurtaatiin real estate fa'aa gurguruudhaan dandeettii gurguddaa warri qaban. Warra namoonni isa bira dhaqee toni meeshaa san irraa bitu malee isaa ofirraa hin gadhiise. Negoosheeshinii baay'ee kan danda'an namoota hojii walii galuu baay'ee kan danda'an. Ogummaan kun ogummaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sadaffaarratti immoo viidiyoo editingii. Viidiyoo editingiin addunyaa nama keessa jiru kun addunyaa dijitaalaa kun wanti hundi isaa viidiyoodha. Namoota yuutuubii hojjetan irraa hin qabee, tiiktookii hojjetan irraa hin qabee, inistaagiraam wanti hundi isaatu addunyaa kanarratti ammoo wanti argaa jiru baay'ee isaa viidiyoodha. Kanaafuu viidiyoo editingii yoo shaakaltanii yoo barattanii firiilaansiidhaan hojjechuu dandeessu namoota yuutuubii hojjetan yoo sanarra darbe immoo haga fiilmii piroodakshinii keessa illee galuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo editingiin iskiilii baay'ee haala salphaadhaan baramuu danda'u garuu immoo jireenya keenya keessatti baay'ee nu fayyaduu danda'u keessaa tokkodha jechuudha. Qarshii dabalataallee kan ittiin argachuu dandeenyudha. Akkasumallee dandeettii nama hedduu fuulduratti dubbachuu dadhabu. Namoonni baay'een nama baay'ee fuulduratti danda'anii dubbatan. Ati garuu ogummaa dandeettii nama fuulduratti dubbachuu nama baay'ee fuulduratti dubbachuu kana yoo kan gonfatu ta'e jireenya keessatti akka ati namoota kaanirra tarkaanfattee parsantii 100 keessaa parsantii 2-3 tarkaanfattee namoota baay'ee fuuldura dabartu si taasisaa jechuudha. Sun immoo jireenya keessa baay'ee siif gaariidha. Fakkeenyaaf namoonni
dandeettii osoo qabanuu osoo assignmentii haala gaariin hojjetanuu osoo gireedii gaarii galmeessanuu gaafa pireezentaashiniidhaaf nama fuuldura ba'an garuu waan sammuu isaanii keessatti yaada san dubbachuu dadhabu jechuudha. Namoota baay'ee akkanis mudatan beeku. Qabxii gurguddaa qabanii A+ fiduu 90 keessaa 90 ol fiduu garuu danda'anii dubbatan fuulduratti ba'anii waan keessaanitti yaada jira san danda'anii namaan ibsatan. Even kaan keessa darbee waan barbaadan illee maatii isaanitti illee himachuu namoonni dandeenye jiru. Wanta kana baay'ee gadheedha. Waan keessa keenya jiru baasanii dubbachuu dadhabuu jechuun jireenya keenya keessatti baay'ee nu miidha. Namoonni sababa kanaatiin qabxii isin irraa irratee beeku hin jiru. Namoonni qabxii dhabdan hin jiran sababa kanaatiin. Osuma beektanuu kaatanii dubbachuu sodaattan. Osuma rakkoo wayii isin irra ga'u osuma miidhamni wayii isin irra ga'u maatii keessatti dubbachuu sodaattanii. Obbolaa keessatti dubbachuu sodaattanii. Osuma rakkoo isin irra ga'u hiriyoota keessatti dubbachuu sodaattanii. Namoonni sababa kanaatiin miidhamtanii jirtanii. Kana qofa miti immoo namoonni osoo mucayyoo wayii jaallattu garuu mucayyoo sanatti dubbachuu sodaattee namoonni kana miidhamtanii jirtanii. Jira jireenya keessatti sababuma namoota fuulduratti dubbachuu sodaattu jecha yeroo ati waan barbaaddu wayii dhabdu jira. Yeroo ati jaalallee ati barbaaddu osoo ati ija keessa laaltu itti dubbachuu sodaattee namni biraa si alaa fudhatu jira jechuudha. Namni biraa si alaa fudhatu. Kanaafiyyuu dandeettii nama fuulduratti nama baay'ee fuulduratti dubbachuu dandeettii baay'ee barbaachisaa keessaa kanneen muraasa jechuudha. Ogummaan armaanitti caqafan kanneen kana keessaa kan irratti xiyyeeffattee hojjechuu barbaaddu keessa filattee tuni isarratti immoo iskiilii keessan yeroo kennitee fi barattee qarshii dabalataa illee ittiin argachaati ofiifis immoo waan sanitti fayyadamaatii deemta jechuudha. Fakkeenyaaf ogummaa waan amma dubbanne kana keessaa viidiyoo ediitiin godhuu fudhatte juma ja'a tokkoof shaakaltee barattee namoota yuutuubii hojjetan wajjin hojjechuu dandeessa. Sana booda immoo gara televezyiinii fi fiilmii piroodaakshiniitti darbuu dandeecha jechuudha. Kanaafuu wantoota akkana akka salphaatti ilaalee jechuun barbaada. Keessattuu dargaggoon. Lammaffaarratti immoo qabxiiwwan lammaffaarratti waliin ilaaluu keessaa namoota waliin hariiroo walitti dhufeenya gaarii ta'e ijaarrachuu. Yeroo tokko biliyeenarri wayii waan jedhe nan yaadadha. Akka jireenyi kee jijjiiramu yoo barbaadde kitaaba 3-4 sitti himaa isa dubbisuun deebii na gaafadhu jedhe. Kitaabonni inni maqaa dha'eef immoo kitaabota biizinasii, investimentii, namoota wajjin waliigaluu yookaan immoo negosheeshiniidhaa fi ispirichuwaal immoo namni ilma dhiiraa akka jabaatuuf kan gargaaru waa'ee maskuulinitii kan jajjabeessu ture kitaabni kenneef. Sana booda koottu deebii na gaafadhu jedhe. Kaayyoo milkaa'inaa gaafa dhaqee biliyeenara kana gaafatu jechuudha. Kanaafuu namoota waliin hariiroo walitti dhufeenya gaarii ijaarrachuu jechuun kufaatiidhaafis milkaa'ina keetiifis sababa sii ta'uu danda'a. Namoota si caalaa fooyyee qabanii fi iddoo si olii jiran waan isaan ammarra jiran beekuun kee isaanitti dhiyaachuun kee fuuldurri kee gara akka isaanii akka ta'uuf si gargaara. Fakkeenyaaf namoota akka isaanii ta'uu barbaaddu yoo jiraate ta'e namoota san waa'ee isaanii viidiyoo kitaaba waa'ee isaanii barreeffame ilaaluu kitaaba waa'ee isaanii barreeffame dubbisuu viidiyoo waa'ee isaanii dhaggeeffachuun maal kun akkuma namoota isa wajjin oltetti lakkaa'amaa jechuudha. Sababni isaa akkatti isaan addunyaatti ilaalan asis irraa barachaa jirta waan ta'eef. Rizaaltiin keenya dhumaa waan nuuf malu akka nuyi addunyaatti ilaallutti. Yoo addunyaan tuni baay'ee rakkistuudha na rakkisaa jirti ana naan dabartu jettanii yoo kan yaaddan ta'e addunyaan tun akkasumatti si deebisti. Yoo mul'akki fuuldurri kiyya fooyyee qabaata jettee kan yaadduu ta'e ilaalchi kee jireenya kee gara fuulduraatti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Kanaafuu fakkeenyaaf mee jennu namni tokko daldala keessatti hirmaachuu yoo barbaade bakka namni daldalaa jiru ga'uun qabu miti akkasii miti malee namni waa'ee daldalaa barachuu barbaadu beekuu barbaadu namoota kanarra daldalanii daldala bakka inni ga'uu barbaadu sanii milkeeffatan faana haasa'uun wal arguun yeroo waliin dabarsuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu lammaffaan kana sadaffaa irratti immoo kufaatii sodaachuu dhiisuu. Tuni rakkoo namoota baay'eeti. Namni baay'een kufaatii sodaadha kan kaayyoo isaati irra duubatti deebi'e. Yeroo baay'ee waan of harkaan qabne kanatti yeroo dargaggummaatti yoo kuftee kaate yoo rakkoo hin qabu. Dargaggummaatti kuftee ka'uun salphina hin qabu. Ammatti wanti kisaartuu jiru waan ta'eef. Dargaggeessi wanni inni guddaan qabu yoo jiraate yeroo bal'aadhaa fi anniisaa hojiidha ta'uu bichaadha. Qarshii meebii qabaachuu dhiisuu danda'a. Meebii qabaachuu danda'a garuu tarii yeroo baay'ee dargaggoonni baay'een hin qabu. Wanti nu qabnu yeroodhaa fi yeroo bal'aadhaa fi dandeettii waa hojjechuuti. Enerjii guddaa qaba. Enerjii sanitti fayyadamuu si barbaachisa. Enerjiitti fayyadamuun immoo wanni duubatti si harkisu maali inni kufaatiin hoonan kufee hoo namni maallaan jedha jettee sodaachuu kufaatii sodaachuu kufaatiin sodaatu. Wanta gara fuulduraatti ta'uu barbaadu ammoo jalqabe. Daldala yoo barbaade xiqqeessi eegale hojii adda addaa yaada.
Fakkeenyaaf Jeef Beezos yeroo Amaazoon eegalu umurii toora waggaa 30 haa ta'u malee dursee eegale. Isa bichaa miti. Ikoonomistiin addunyaa kana baay'eedhaan beekamu investimentii Warren Buffett illee waggaa 19tti jalqabe investimentii. Kitaabota ikoonomistii indaalle sana dubbisee waliin gahe waggaa 19tti waa'ee investimentii jalqabe garuu booddee biliyoonera ta'e jechuudha. Kanaafuu yeroodhaan jalqabuun osoo sitti hin barfanne jalqabuun waan ta'e namoota kaan bira dabartee akka deemtu si gargaara jechuudha. Isteeppii ta'e amma bira dabartu si gargaara jechuudha. Kanaafuu suni baay'ee murteessaadha jechuudha. Afuraffaa irratti fayyummaa kee fi ga'umsa qaamaa irratti xiyyeeffadhu. Kuni poointii namni kamuu beeku oolu. Yeroo tokko tokko namni waan ta'e milkeessuudha jedhee yeroo fayyummaa isaatti dhabuun jira. Dhugaadha waan ta'e milkeessuudhaaf keessi keenya baay'ee nu kakaata. Waa milkeessuudhaan fedha guddaa qabnas. Akkatti uumamnis akkasuma. Wayi milkeessuu ni barbaanna ta'a. Haa ta'u malee garuu fayyummaa keenya dhabuun immoo nu barbaachisu. Maallaqa addunyaa kan hundumarraa qabaachuu dandeessa. Garuu yoo fayyaa dhabde maali faayidaan isaa? Naaf himuu dandeessaa? Hin jiru. Fayyaa qaama keetii eeggachuudhaaf immoo kunuunsi barbaachisaadha. Ispoortii hojjechuun, nyaata sirreessuu gaafa siin jedhu nyaata madaalamaa ta'e nyaata addaa ta'e jechuu kiyya. Nyaata ishigii minaamina qabanirraa of fageessuu, sukkaara kan itti baay'atu irraa of qusachuu, waan nu furdisuu danda'an irraa of qusachuu, fayyaa qaama keenya eeggachuudhaaf, hirriba gahaa rafuu. Yeroo tokko tokko sooshaal miidiyaa fi fiilmiidhaan wal qabatee namni yeroo baay'ee yeroo dhabuu nagara. Hirriba gahaa rafuun inarjii guddaa akka qaban nu taasisa. Namoonni milkaa'an mee hunda isaaniitu ilaala. Fayyaa isaaniitii irratti qoosan qaban dursa kennuu fayyaa isaaniitii. Sababni isaa immoo injifachuu dhufu humna si barbaada waan ta'eef. Kun immoo dirqama mana jiimii qabaattee yookaan immoo mana ispoortii gurguddaa qarshii gurguddaa qabaattee ta'uu dhiisuu danda'a. Manuma keessatti daqiiqaa 15 daqiiqaa 30 ammaa kaatee yoo shaakaluu jalqabde yeroo booddee qaamni kee jabaachaa deema atis itti baraa deema. Sammuun keenya fi qaamni keenya ciminni isaanii yeroo baay'ee korreleeshinii qabu. Yoo qaamni keenya ispoortii kan hojjenne yoo qaamni keenya lallaafataa ta'e sammuun keenya illee waan hojjennu san lallaafataa ta'a wayi nuun dalagu. Ispoortii jechuun baay'ee sammuun keenya illee akka iddoo guddaa ga'uuf waan nu gargaaruuf. Cimina sammuu keenyatti hin gargaara. Miimooriin keenya akka effektiivili waa qabatuuf nu gargaara. Kanaaf ispoortii jechuun kan barbaachisuuf malee dirqama qaama kaan yookaan immoo cheestii baasuu bichaadha fi miti jechuudha. Shanaffaarratti wanti wajjin ilaallu qarshii kee to'achuu bari. Gaafa guddaa miti, gaafa miliyoona argachuu qabdee miti, gaafa biliyeenatii miti, gaafa qarshii 10, gaafa qarshii 100, gaafa qarshii 1000, gaafa 10,000 qarshii qusachuu baruun barbaachisaadha. Amalli har'aati 10,000 irratti hin qabne, amalli 20,000 irratti hin qabne, gaafa 100,000 qabaattee dhufu. Yeroo baay'ee amalli keenya walii dheeddeemu sansalata qaba akkana kanatti. Waan xiqqoo irratti baruu qabda. Namni baay'een rakkoo qarshii osoo hin taane rakkoo baasiiti kan qabu. Baasii kee to'anne taanaan immoo gara fuulduraa keetii irratti jireenya siif hin malle jireenya gadhee keessa seente jechuudha. Namoonni dargaggeessa taatanii qarshii hin qabne ishoo rakkoon qaban keessanii. Namni osoo qabduu garuu baasii kee to'achuu wallaalte baasii akkatti qusattu baasii xiqqeessuudhaaf hoomaa sitti fakkaanne gara fuulduraatti jireenya akkamii akka ijaaruudhaa deemtu itti yaaduun barbaachisaadha. Yoo xiqqaate waan argattu irraa parsantii 20 qusachuun barbaachisaadha. Akkasumallee liikiin kan hin barbaachisne irraa of hambisuu. Namoonni tokko bashannanaaf jedhanii waan ta'e ta'eef jedhanii uffataaf jedhanii yeroo bidireeffatanii waan ta'e itti godhanii nagaara. Waan akkasii sirriin. Waan ati affoordi hin goone qarshii liqeeffattee idaa keessa seenuu sirra hin jiraatu. Akkasumallee investimentii gochuu baruu. Fakkeenya wayii duratti sinii kaasin ture. Warren Buffett waggaa 19tti investimentii qo'achuu kan gochuu jalqabe. So umurii daa'amummaatiin dargaggummaadhaan waan gara fuulduraatti nu fayyadan baruuni namoota kaanirra isteeppii ta'e akka dabarree deemnu gargaaru waan ta'eef xiyyeeffannoon suni baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo waggaa 20 taatu osoo qarshii jeejji'an 1,000 qusachuu jalqabdee naannoo waggaa 40 waggaa taatu naannoo 240 qabaatta jechuudha. Fakkeenya fan kaase malee an kana oliitis hin ta'a. Kanaafuu
qarshii kee to'achuun waan salphaatti lakkaawwamuu qabu. Ja'affaa immoo abjuu kee galmaan gaachuudhaaf haal duree tokko malee yeroo hunda tattaafadhu. Abjuu keetti si caalaa kan itti amanu hin jiru. Ani yeroo nama mudataa ture gibbii yeroo barannunna barattoonni osoo dandeettii qabanu qo'achuudhaaf fedhan qabanii sababni isaa immoo kan baratan maatiidha jedhaniiti. Enamiins maal jechuu kiyyaa yommuu mana barumsaa deeman yommuu qabxee hojjetanii nama biraa gammachiisuudhaaf maal jedhu ani haadha kiyyaaf hin baradhaa, ani abbaa kiyyaaf hin baradhaa, ani namoota akkanaatiif hin baradhaa. Abjuu kee yeroo kamittuu tattaafachuun barbaachisaadha. Nama biraa gammachiisuudhaaf ta'ee taanaan yeroo hunda maatii kee gammachiisuudhaaf hojjechuu hin dandeechu. Yeroo hunda maatii kee gammachiisuudhaaf qo'achuu hin dandeechu. Gaafni sinuuf jiraachuu danda'a. Kanaafuu ofii keetii jedhiitonni abjuu keetiif tattaafadhu malee nama biraati jetteetiin. Dhugaadha gammachuun kee, qabxii guddaa argachuun kee, qarshii guddaa argachuun kee, milkaa'inni kee maatii kee gammachiisa. Namoota sitti dhiyaatanii gammachiisa, hiriyoota kee gammachiisa. Sana jechuun garuu namoota san gammachiisuudhaaf hojjette jechuu miti. Nama san gammachiisuudhaaf hojjechuu irra kan qabu. Actually garuu nama biraatiif jettee waan hojjechaa jirtu sana hojjechuu jechuun gaafa nama biraa gammachiisuu barbaannetti dhiistaa jechuudha. Sin uffisee jechuudha. Motiveeshinii argattee tun hojjetu. Kanaafiyyuu kanarratti baay'ee sirreeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Abjuu keetii irratti si caalaa namni itti amanu hin jiru. Namoota toora kee ciran hunduma caalaa jabaattee hojjechuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een osoo milkii barbaadan irra hin ga'aniin yeroo baay'ee irra deddeebi'anii kufaa ture. Haarii Pootar faani maxxansa ishii 12ffaa osoo hin gahin dura yeroo hedduudhaaf fudhatama dhabaa turte. Kanaafuu abjuu keetitti amantee kan itti deemuu qabu suma jechuudha. Biyyuma keenyattuu namoonni weellistoota gurguddaa ta'anii jalqaba irratti namoota baay'ee tuffatamuu ture. Namoota sirbi isaaniif hin taane ture. Kanaafuu wantoota akkasitti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Wantoota ja'a yeroo dargaggummaa keetii irraa of eeguu qabda namni. Maal irraa of eeguu qabu? Eshi waan an gochuu qabu dhagaheeraa natti himameera maal irraa of eegu hoo kan jennu ta'e immoo tokkoffaa miidiyaa hawaasaa irratti yeroo baay'ee qisaasessuu irraa of eeggachuu. Yeroo ammaa kanatti baay'een keenya suusii miidiyaa hawaasaatti hin qabneera. Baay'een keenya sooshaal miidiyaa irraa gargar baanee turuu hin dandeenye. Dhugaan ati beekuu qabdu garuu tiiktookii sa'aatii dheeraadhaaf iskrool gochaa ooluun dureessis hin taasisu. Kan hundi keenya iyyuu beekna. Miidiyaan hawaasaa meeshaalee nu fayyadu ta'uu qaba malee nu miidhuu hin qabu. Ittiin barachuuf itti fayyadame. Iskrool gochuu qofa miti. Waan si guddisu ittiin dalagi. Fakkeenya mee yaadi sa'aatii tokko iskrool gochuurra sa'aatii tokko ogummaa tokko barachuutu osoo bakka buufte jireenyi kee gara fuulduraa maal fakkaachuu akka danda'u. Itti yaadime. Sa'aatii dheeraaf sa'aatii 3 sa'aatii 4 iskrool sooshaal miidiyaa gochuurra osoo iskiilii tokko baratte waggaa 4-5 booda waggaa 10 booda ati nama akkamii taata? Jijjiirama asirratti dhufu laalime. Haala sanii nu gochuun barbaachisaadha. Sa'aatii miidiyaa hawaasa sooshaal miidiyaa irratti itti dabarsinu xiqqeessuun barbaachisaadha. Daangessuun nurra jiraata. Yoo sagantaan fuuldurri keenya gaarii nuuf hin ta'u. Lammaffaa immoo yaada namoota birootiif garmalee iddoo kennu. Eenyullee waa'ee keetiif dhimma hin qabdu dhugaa dubbachuudha. Waan gochuu qabdu, waan dalaguu qabdu, waan si guddisu irratti nama kamuu dhaga'uu hin qabdu. Anati namoota dhaga'uu qabdu waan safuu cabsu irratti, waan amantaa keetirraan gargar ta'e irratti, waan cubbuu ta'e irratti, wantoota gadi si oofu irratti, suusi irratti, wantoota ati namoota dhaga'uu qabdu hin jiru. Garuu guddachuudhaaf, tattaafachuudhaaf namoota baay'ee dhaggeeffachuu sirra hin jiraatu. Qeeqni namootaa argannoowwan baay'ee dubbatan biseera kana dura. Namoonni baay'een isaanii sababa argannoo isaaniitiin, sababa yaada isaaniitiin namoonni hidhamaa turan hin jiru. Kanaafuu yaada namootaatiif baay'ee dhiphachuun barbaachisu jechuudha. Waan isin ajaa'ibu injiinar Saamu'eel Lengilee kan jedhamu ture dipaartimentii Ameerikaatirraa kan akka xiyyaara hojjetu qarshiin doolaara 50,000 kan ramadameef ture. Injiinar Saamu'eel Lengilee kun yoo lama xiyyaara kana yaa'ii godhee xiyyaarri kun jalaa kufe. Laga keessatti yaala akkasame sana booda hojii san inuma dhaabe qat godhe. Sababni isaa immoo namoonni baay'een isa waan qeeqaniif kiriitiksii sodaate jechuudha. Miidiyaan garaagaraa kan akka New York Times kan akka Washington Post baay'ee isa qeeqan. Qeequu sanirraa kan ka'e hojii san dhaabu. Hojii san dhaaburraan ka'e argannoon sun duubatti harkifate jechuudha. Haa ta'u malee garuu waa'ee qeeqa namootaatiif kan iddoo hin qabne ijoollee xixiqqoo naannoo jiranitti biskileetii suphuu irratti hojjaa turan garuu Wilbur Wright fi Oliver Wright
xiyyaara yeroo jalqabaatiif balali'u kan hojjetanii qeeqa namoota dhaga'uu dhiisaniiti. Baay'ata xiqqoodha, baay'ata osoo hin qabaatin xiyyaara balali'u hojjechuu danda'a yeroo jalqabaatiif. Namni qarshii ramadamee fi beekumsa injiinaringii qabu wanti hundumtuu guutuu fi ta'e garuu adda kutee dhaabe. Isaan garuu itti fufanii jechuudha. Sababni isaa immoo isaan qeeqa namaatiif iddoo hin qaban daa'imman waan ta'eef. Inni garuu qeeqa namaa baay'ee sodaate. Namoonni garuu isaanis qeequu hin dhiisne. Xiyyaarri isaan oomishan sakandii 12 samiirra ture jedhaniiti isaan qeequu jalqaban. Ijoollee sanis. Ijoollichi garuu nuyi balali'uu qofa miti xiyyaarri nu hojjenne sakandii 12 samii keessa turuu danda'eera jedhanii yaadan. Yeroo tokko tokko qeeqa namootaatiif iddoo kennuu nu jiraatu. Waan namoonni yaadan yaadda'uu dhiisa. Maal jedhu jettanii yaadina waa'ee namaa. Namoonni baay'een waa'ee ofii isaaniitti yaaduudhaan garmalee kan dhiphataniidha. Garmalee kan qaban yaada mataa isaaniitiin malee yaada waa'ee keessaatti miti. Fakkeenyaaf Steve Jobs shakkii namoota osoo dhaggeeffate Apple amma har'a agarru kun hin jiraata? Hin jiraatu. Kanaafuu qeeqa namoota dhaga'uu nurra hin jiraatu jechuudha. Sadaffaan immoo fayyaa sammuu kee eeggachuu dhiisu. Sammuu kee akkuma qaama keetis qaama sirriitti barbaachisaadha. Dhiphinaa fi yaaddoo sammuu keenyatti nutti dhufu sammuu keenya jeeqa. Kanaafuu waan sammuu keenya jeeqanirraa of fageessuun barbaachisaadha. Karaalee itti immoo sammuu keenya eeggachuu dandeenyu keessaa mediteeshinii gochuu. Mediteeshinii jechuun isa ofirra taa'anii toonii waa'ee keetii eessatti of arguu akka barbaadu kana dura maal akka milkeessite amma maal akka gochaa jirtu jireenyi kee akkam akka ta'e kana keessatti of ilaaltu jechuudha. Isa namoonni biyya Hindii akkasitti taa'anii toonii mediteet godhasan jechuudha. Mediteetiin xiyyeeffannoo kee guddisuudhaaf fakasiin kee akka cimuuf si gargaara jechuudha. Callisaan yeroo muraasa wayitiif turu bakka tokko teechee tooni. Osoo homaa waa'ee biraa yaadin waa'ee keetii qofa yaadati. Mediteeshinii gochuu barbaachisaadha jechuudha. Akkasumallee joornaalingii waan ta'e babarreessuu shaakaluu. Namicha wayii maqaa isaa nan dagadhe guyyaa guyyaadhaan luukii 3 bichaa barreessee bula ture. Booda irratti garuu barreessa kitaaba beekamaa ta'e. Kanaafuu xixiqqeessinee waan ta'e shashakaluun joornaalingiin yookaan immoo waa barreessuu shaakaluun barbaachisaadha jechuudha. Namoota waliinillee haasa'u. Addunyaa nama keessa jiru kun baay'ee hundumti keenya iyyuu gara dhuunfaatti kan deemaa. Hiriyoota keenya nama 3-4-5 ta'anii osoo jirru hunduu bilbila ofii gurgura malee namuu garagaree wal faana haasa'u. Wanta kanaa kun immoo baay'uma nu miidhagee jireenyi baay'ee gaafa kophaa ta'e wantoota baay'ee gaafa baastee namoota wajjin aayidiyaa keessaa sheer waliin goone keessa keessatti wanni si miidhuuf jiraate miidhamuu danda'a jechuudha. Biyya alaatti kan agarru namoonni baay'een sababa kophaa oolaniif sababa jireenya isaanii kophaa ta'eef kan gara of ajjeesuutti geessa jira. Kanaafuu namoota wajjin interakshinii gochuun namoota wajjin haasa'uun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumallee murtii barbaachisaa irratti fudhachuu irratti turu namoonni tokko yeroo baay'ee namoonni shakkan jiran wanta akkatti murteessuun barbaada. Dargaggoonni dogongorri guddaa isaan hojjetan hoo jiraate yeroo baay'ee qabna jedhanii yaadu. Waan anas nama rejaa ture waan ta'eef akkasiin jedha. Yeroo guddaan nu qabnu hin jiru. Yerooni amma ati yaaddu ol saffisanii darba. Kanaafuu yeroo guddaan qaba jedhanii waan ta'e duubatti harkisuun barbaachisu. Xiqqaas ta'u ammoo jalqabe. Feesbuukii kan kalaqe Maark Zuugarbargi dargaggoonni yommuu gaafii gaafatanitti akkam goonu jedhanii gaafa gaafatanitti amma wanti hunduu milkaa'utti hin eeginaayi waanuma qabdan irraa jalqabaa jedhe. Yaada wayii qabda taanaan har'uma kaasii irratti jechuu jalqabe. Guyyaa gaafa sun naa ta'e guyyaa laaptooppiin naa bitame guyyaa bilbila naa bitame guyyaa wanta kanaa naa bitameen kana godha jettee hin eegin yeroo sana. Viidiyoo jechuu barbaadde amma kaameeraa gurguddaa bitattutti hin eegin. Piroodakshinii gurguddaa istuudiyoo hin eegin. Waanuma qabdu hin jalqabe. Gaafa sana gara guddaa sanitti isin dabartaa jechuudha. Yoo garuu waan akkasumatti dhiyeessu ta'e abjuun kee karumatti si laafaa jechuudha. Galma tokko filadhuuti har'umaa ka'iitii tarkaanfii jalqabaa fudhachuu jalqabe. Sana booda waggaa 5 booda waan inni ta'u laali. Jechi chaayinoota akkas jedhu tokko jira. Muka dhaabuuf yeroo gaariin waggaa 20 dura ture. Akka bosona ta'uuf yeroo lammaffaan gaariin garuu har'aadha jedha. Muka dhaabuuf yeroo gaariin akka bosona ta'uuf waggaa 20 ture. Yeroo lammaffaan gaariin garuu amma tana har'aa jedha. Kanaafuu wanta duraan darbeera kan gara fuulduraatti garuu har'uma kaatee tattaaffachuun barbaachisaadha jechuudha. Waan biraa eeguu dhiisa. Har'uma abjuu keetirratti hojjechuu jalqabuun barbaachisaadha. Kanan biraa maallaqa akka boru hin jirreetti baasu. Maallaqa kayyoon to'atii si to'ata.
akkuma dura dubbannee ture. Baasii guddaa keessa of galchuun barbaachisu jechuudha. Baasii humnaa oliitirraa of fageessuun barbaachisaadha. Namoota ajaa'ibsiisuudhaaf baasii humnaa olii baasu. Namoonni tokko manatti haati manaa hin rakkatti, ijoolleen hin rakkatti, hiriyoota isaa gammachiisuudhaaf jedhee dhugaatii humnaa olii namoota hiriyoota isaa obaasa. Nyaata humnaa olii hiriyoota isaatti bita. Maatii isaatti garuu maatiin manatti hin rakkatu. Haadha manaatti qarshii xiqqishuu ishiitti darbee ba'a. Manatti haati manaa hin rakkatti, ijoolleen hin rakkatti. Namni urfaa garuu isa beeku namni sun nama akkamitti nama gaabbasa, akkamitti nama affeera jedhanii. Inni garuu keessaa duwwaadha sila. Manatti niitiin hin rakkatti, haati manaa hin rakkatti, ijoolleen hin rakkatti. Baasii humnaa oliitiin immoo namoota bira ajaa'ibsiisuudhaaf baay'ee dhamaa jechuudha. Silaa osoo ta'uu hin qabu ta'ee namoota isatti aanan ajaa'ibsiisee nama alaatti darbuu qabu. Garuu namoonni tokko baasii humnaa olii namoota ajaa'ibsiisuudhaaf jedhanii baasii humnaa oliitiif of saaxilu jechuudha. Qabxiilee amma kaasnee kana keessaa isa kamtu isinitti tolame? Yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole sabskiraayibii nuuf godhaa. Wanti yaadachuu qabdu murtoon ati amma gootu egeree kee ni murteessa. Kanaaf waan yeroo dheeraa si milkeessu irratti har'uma hojjechuu jalqabe. Ani seenessaan ture. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan laayikii fi sabskiraayibii godhatan viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'u gargaarsa keessan nu taasisaa. Amma viidiyoo biraatiin wal agarrutti yeroo gaarii galatooma.